الشما أركفوني أكم جرتو نجا كيساني نجا كوتي قالت واق أيوه نجاني واق أيوه ما نجرتني بيجا جرتني إسني فابايتو نجا قبا سني سكر نجا قبدان عبدين قبا نجا كوتي قالت واق أيوه ولرابا بني جرا بدي جرا حالة جرينيتي يعني جرينيا بيحام باكي ستنا ما مجتو فيديو ورا أبو بلي بقى أبي جرا هونجي دانا مجت شانجرو سنين جدا سنين سنة من جت جبسي تاني كنافو حاملين نما جبا دبني وجتني إنه الآن سنين يو حاملين نما فتوبات تاني بايين ما دبسي سجت شو وجي بيا هم باول جنين فيديو جتو يعني نما في النفوس سنين جتو بربادا ما فيدو أما فيديو سنين تنيرسو فيديو يا دعابة بتوقت السنين هما يشودا وروني منك يافت حارات هذا نسبسكرايب برا أدرونكم مو لايكي يا ده كسنيف كومنتي بريسو هن دعاتنا السنين جدا مال سنين يشوف بربادة كيستو أني كنجرو دبي كيستي ركني درارمني جولي تنجرا جاجرو أكما اتفوفت تجرا باية nama gaddisiisaa baay'ee kan nama yaaddisiisudha jechuudha ani maalan taaboruu jechuun namatti dhaga'ama maaliifin kan jirru biyya hambaati anan jiru fakkeenyaaf biyya hambaati anis maalan taalaata kan buru jedhu tokko yaada keessa nagalchisiisa jechuudha maaliifin namni tokko biyya keessattis namni tokko du'e kan dhugaan isaa mul'anne biyya harree baanee dhugaan keenya dhukataa kan jedhu tokko gaafinatti ta'e dhugaa rabbii dubbachuudha fi fakkeenyaaf mucayyoo qabbanii raggaasaa kan jedhamtu yoo inni immoo saara erga amantii ishee jijjiirrattee saaraadhaan waamamaa turte maal sinee fakkaate mucayyoon tuni bakkeen Aleen jedhamu kuni safara nan hojjedhu safara kana keessa fira jara kiyyaa bira hojjetti jechuudha mucayyoon kuni mucayyoo kana qaamanis beekuu baadhoo mucayyoon takka jirti afaan Amaaraa softee هم بيتي جتشو ليشين قامنا رجتي جرتي قالي ساكا قبوفتي من عمنا نتمتي ترتي يدي مالي فيني ما سن جتشو بربادي ميجا يوم كوني أما ميديا رتي زين رتي وهون دمرتو أو بأميرات من عمنا دبته ماجرا ونمشي دبته ماجرا سامونا كنا جتشو ده قارو بتشو ده جتشو ده قارو ميجا يوت هنا eenyu tulee ajjeesee kan dhugaa dubbachuudhaaf jechuun namni kana itti yoo dubbatte namni nama naman yeroo kana mucayyoon ofumaa ofuutee of ajjeefte garuu immoo sababbiin isheen ofuutee of ajjeefte suni maali kan jedhu tokkotu gaafii namatti ta'a malee namni tokko mucayyoo tana fudhee akkana ajjeefne warroonni mana nu bira hojjennu maatiidhaan hin beeku garuu immoo ragaasan nuti qorannee yoo dubbiitti dheerachine jarri kuni kan jiruunis biyoormaatii jechuun in ulfaata garuu immoo akka ofii of ajjeeftee dabdaabbee barreessitee lafa gootee anishii barreessitee lafa goote sanii ijoolleedhaan bilbilaan erganii warra humni bira jiru kuni maalinni kun jedhanii nu gaafasaa turan maalinni jechuun hiikkaasaa maal jedha kan jedhu tokko jechuudha hiikkaasaa sun immoo nagee jireenya lafa kanaa nagee dadhabe kan jedhu ishiin lakkoofsa Itoophiyaa wajjin barreessitee kaardii indooma akka biyyatti bilbilamuuf lafa gootee ofuute shaarbii ishiitiin ofuutee sa'aatii meeqa indooma ofuute sa'aatii meeqa turteedha uffanniste jechuudhaan ittiin barbaadde ishiin duuba dabarteet ofuute jechuudha istoorii keessa kan jedhamu jiramanni duubatti jechuudha maasiniin jechuu barbaade mucayyoo tana dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa waaqayyoo gaafii namatti ta'a keessatti immoo jarroonni akka jechaa jiranitti amma namicha Masir jedhamu tokko as faraarraa ture sodaachisaa ture kan jedhu tokko dubbachaa turan jarri jechuudha ishiin kan himattee jarri immoo akkuma tasaa namni jalaa du'ee gaddara turan natti fakkaate mucaa gurbaa manaatitti akkasitti himattee gurbaan immoo akkasumaan girgirri sile jiraniifuu jecha ishiin jettuu kana irraanfatee dagatee callise jalaa jaratti sinimne ishiinis jaratti nimne amma kan gaafii natti ta'e tokkoffaan isadha mucayyoon kun sababbii maaliif ajjeeftee lammaffaa immoo mucayyoon kun erga beeruutii dhuftee biyya kanatti musliima taatee amnatii kana qabattee gurbaa abdiidhamoo maal jedhan kana wajjin jiraachaa turte ajeen adubbannu ishii maqaa ishee Saaraa ta'ee ishee
akkas hoo jenne gurbaan kuni dhuguma mucayyoo tana wajjin ni kaayidhatee mucayyoon tun isaa jecha amnatii kana jijjiirtee isa wajjin jiraachaa arga turte mucayyoo nama akkanaan jettatti mucayyoon amaaraa tuni ramadaan keessa tsoomat turteedha. Mucayyoon tun garuu immoo yoo duutee duuti ishii du'aa ishii galuu kirrii ofirraa qabdii jedhan akkamitti ta'e kun gaafiidha. Dhugaa waaqayyoo gaafii natti ta'e jireenya koo keessatti jechuudha. Maaliif mucayyoon kun amma gurbaa kana amantee amnatii ishii jijjiirtee wajjin jiraadha jireenya koo boruutti fufattee isaa jecha akkas hoo taate yoo ishiin galte immoo ishiin kiristaana jedhamee galamee ergeemnatii kanatti galtee yaani namni tokko koo haga du'ee namna san awwaallatee erga dhugaa jaallatee isaa jecha akkas taatetini laftuu bitamee ko bakkee musliimonni awwaalamuu dandeetti mucayyoon tuni tokkoffaa immoo isa kanan biraan immoo reeffi ishii maaf banamuu dadhabee maaf ashagamee arge mucayyoon tun ishiidha moo ishii miti kan jedhu gaafii dhugaa rabbii minuma wanti mucayyoo kanarratti raawwatame wanta namaan galle dhugaa ishii kan beeku rabbii isa tokkichaadha. Maaliif reeffi ishii sun hidhamee ashagame reeffi ishii ashagame galaa jedhu biyya ormaati. Maaf banamuu dadhabe maaf reeffa ishii san eenyu ishiidha moo ishii miti jedhanii maatii ishii ilaallachuu dadhabe. Tokkoffaa immoo obboleettii ishii as faraarraanii akka reeffi sun mana yaalaan galle akka hin maramaramne ija ishii keessaa baasu maalii godhuu hin balleessu jechuun erga dhugaan bahee ija keessaa baafachuu barbaadisanii waan barbaade mucayyoon sun ishiidha moo ishii miti jedhanii erga addaan baafatanii namni koo bira dhaabbateeti reeffa sanii erga sanii kan maramaranii lubbuutti hin deebisanii mee reeffi suni fayyisanii akkamanii lubbuutti hin deebisu reeffa ofii dhiqatanii kan akka fanatanii ennoo jedhanii akka garitti awwaalatan warra ofiitti ilaaleemi laallate reeffa odoo jaanin argin ishiidha moo ishii miti reeffa nama biraatti argan maaltu beeka ishiidha jedhanii kan awwaallatan jarri bakka garuu ishiidha moo ishii miti kan jedhu tokko garaan hin ciifne jechuudha warra kan garuu immoo mucayyoon kan utoo of ajjeeftee ofii ishiitiif harka ishiitiin dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha maaliif jarri madadaa dubbata jechuudha namicha namni bira jiru poolisiidha maatiin madadaan poolisiidha maaliifin hin beeku jechuudha hundi isaaniitu mucayyoon ofii fooftee of ajjeeftee kan dura argee iyyee niitii maadaamii ishiiti akkas ture maaliifin waaqayyoon dhugaa ishii hin balleessin haga dhumaa immoo dhugaan sun kan mul'atu silaa bilbila san eenyu dhumarra eenyu wajjin haasoftee maal haasoftee turte kan jedhu tokko bilbilli ishii eessa ture bilbilli ishii samuuna kana waatsaap ishii onlaayinii irra jira eessa jira bilbilli ishii kan jedhu tokko gaafii namatti ta'a. Waaqayyoon dhugaa ishii hin balleessini dhugaa dubbachuudhaaf nuti ijoolleen biyya arabaa jirru biyya kamittuu mana kamittuu biyya gammachuun argannu biyya ormaatti dararamu biyyatti dararamu biyya namni si guba biyya ormaatti hin gubatta maatiin kee tirree si guba biyyatti hammaatiin kee si guburamu an biyya ormaatti haa gubattu rakkattus maal jettus birriidhaaf jettee mataa kee gadi qabattee hojjetta garuu biyyaa sin qabbaneessu maatan kee wanna si gammachiisu ijoolleen kanattu sammuu dhabde qullaa dhaabbattee amma dhiyoo kana beerut keessatti akka haati ishii dhaltetti qulqulluu makiina irra teessee urufa kaattee akka maraatti jirti takka ijoolleen marree irratti cuccufamee garuu immoo nama odoo mangistiin keenya waa'ee kanarratti gadi qabee ijoolleen kiyya eessa jirti ijoolleen zeegaan kiyya maaltu irra gahaa jira jedhee akka gaaritti hordofeetini gochoonni kun hundi nurra hin gahu mirga hin qabnu biyyatti biyya ormaatti irree mirga hin qabnu dhugaa waaqayyoo dubbachuudha jechuun baay'ee nama gaddisiisa garuu immoo galata waaqayyoo akka biyyaatti biyyuma ormaa kana xiqqoo tokko wayya tokko immoo beneessala andamoo sana namaaf hin kenni kan nyaata namaaf hin laanne ijoollee meeqa keessattuu joordaan keessatti asittuu dubaay keessatti kan dararamaa jiru hedduudha ijoollee garuu immoo waaqayyoon kan waa laaffisuu malee sinin jechuu barbaada maaliifin baay'ee ulfaata jireenya biyya ormaa keessatti carraa kee ganama bannaan bade bakka dhugaa waaqayyoo carraa immoo waaqayyoon mana gaarii si beellamnaani si qunnamnaani waaqayyoon si eebbise tokko bakka wajjin baatee biiroottoo dibite biiroodhaa si arrabsu si lolu si dhawu ijoolleen biirootti hin deebinuudhaaf bakka adda mataa gadi qabatanii dhaanamaa tumamaa damoosa isaanii dhoowwatamaa hojjetu jechuudha baay'ee ulfaata
garbachuudhaaf waaqayyoon nu alaafisu oduu isinitti dheeressu maaliif wanta natti dhagaamee fi wanta argaa jiruudha baay'ee gaafii natti ta'e jireenya koo keessatti dhugaa rabbi wanta mucayyoo tanarra ga'e namarraan ga'u wanta dhugaa namni kan lafa dhee maal taa'ee du'ee maal jedhanii namni sababbii tokko malee lubbuu ofii baasuu jechuun in ulfaata maaliif mucayyoon tun sababbii guddaa qabdi yookaan gurbaan kun birrii ishii irraa nyaatee dhowwachuu danda'a yookaan immoo jechoon tokko jedhamu garaatti baatti jedhu maaliif waraqatan qabdu mana ijaazaa bahuu dandeessi ala jechuudha baay'ee ulfaata waaqayyoon bicha halaafisu keessattuu dhiira biyya arabaa jiru amanuu jechuun dhugaa rabbii nama du'a wayya jechuudha isaa manna dhiira amantee mana maa hojii keetii isa wajjin baate jechuun du'a filata duuma sanirra filachuu maaliif sigata urfatti ilmoo isaa garaatti baatte urfatti baasee sigateen sin beeku sin jedha kan garaa kee jiru garuu ilmoo isaati maaliif namni tokko ko heerumaaf ilmoo qorachuu fi mootii kan biyyaa baane mataa gadi qabannee hojjennee haga hojjennu deemnee biyyatti waan barbaadne taane ilmoo argachuu dandeenya heerumuus dandeenya waan barbaadne argachuu dandeenya garuu mataa qabannee kaayyoo biyyaa baaneef san yoo yaadanne hojii keenyatti fufnee jijjiiramnee boruun yoo ati jijjiiramtee hojjettee waan gaarii geesse abbaa barbaade sin barbaada dhugaa waaqayyo garuu ijoolleen teenya dubartii tokkos rakkina guddaa qabna jechuudha rakkina guddaa maaliifin kan of duubaan ilaalu kasi fuuldura dhaabbatee sitti haasa'u malee duubaan maaltu natti dhufaa maalan ta'aa kan jedhu tokko hin jiru garuu immoo gadi ta'anii hiriyaan qabachuunis hin jira tasgabbaa'anii hojii keetitti ji'a tokko hojjette ji'a tokko isa wajjin yoo dabarsite ta'e waggaa 10 waggaa meeqa hojjettee harka duwwaa maatii keetitti hoogaltu ta'e boru deebitee biyya mormaatti deebita umuriin kaduma walii gad deemtuudhuma jechuudha maaliif baay'ee ulfaata oduu isinitti dheersuun barbaadu kana caala maaliif wanta natti dhagaame isinii qoodu barbaade waaqayyoon wanta akkanaatirraa nu haa oolchu oolchan keenya isaa waaqayyoon wanta akkanaatirraa nu haa oolchu jechuudha dhugaa waaqayyo of eeguu amma danda'an of eeguu bakka sinin jedhaa hordoftoota kiyyaa sinin jaalladhaa sinan kabajaa turtii gaarii fayyaa ta'a